أما ما أقول قد بنته يومي يوجدني إيجا نمني وانتين أولا مود أبي بودي إيجا نمني وانتين أولا مود أبي بودي وانتين أولا منو بعد أتني ديمون دل كما تقولي سيدا بس أنا راجل كبير أما ما كارو فنو كراكن الرام مكراكن الرام Lugara gamaichu wana marka gata Lugara gamaichu wana marka gata Lugara gamaichu wana marka gata Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Daawwattoota maali maqaan Ala masjidni kuni مسجد الشهداء أجل ما بيكما مسجد الشهداء أكون يادنو وراء أمتنا ما تربة تمي وصحابة الراء شهيد الراجي مسجد الشهداء أجل ما مسجد نكو يادنو جراتيف كان ستجارة ما مسجد الشهداء أجل ما مسجد الشهداء فول دريس عمال تجرا مسجد الشهداء فول دريسة فول دريسة جبل الرماتي جرا جبل الرماتي كوني جبل الرماتي كوني كنوتي جبل الرماتي كوني سبب الأماتي نما تربة تميميكا قال لفتي سلفتي أرجع جرتان كون ورا لفنوتي ميلان ردي موهاك أقول نولي تورا بو مالتي لفا ديراتي لفا غوتاتي لفا لغني غوتا جيسي متي لفا غوني غوتا فقدي بقى لفتي أما إسنا قرتن كوني لفا حكمة إلى أرضين كوني أما اسفالتي يو كامي سمو وانت تهي حمولته مليه بك إسا كوني بك كبيراتي لا نمشي كوني بشان نوهرة بشانكم بشان زمزماتي ذاك الله خير ذاك الله خير بشان زمزماتي رب رحمتها قروف أردين كوني جول أردين كوني أردي جولين هبشا نمني كل أشان الرتي هرماتي بيجتون نبي كمو لما ليه بشان قابس ناس نما بايت ورتي تورتي نما بايت تور kuni jechuun an kan imma qadaan beekuu fi kanani hirmaachuu jara dubartoota keessaayis namoota baay'een kana irratti hirmaatan ta'uu dhaaniin akeekadheeti malee keessaa baluu jechuu kana danda'u malee abashaa nama baay'eetu irratti hirmaate ardii kanatti abashaan jabaan tokko kan ummata biraa bakka bu'ee agaafa Hamzaan radiyallahu ta'ala anhu rabbi irraa jaallatu Hamzaan itti waraaname sababni sababa kana hundaa itti ta'e immoo sababni isaa kun tabba namni irra dhaabbatu kana gudiitti godheeti Khaalidi ila karasin agartan kanaani duddubbee kana nama fiiskaa fidee jedha akka kaartaatti kun ola duddubbee tabba kanaatiini sobee gara kanattas baqate warra baqatu qopheesseeti fuulduratti duchiisa baqaa inni baqate kanaani ummanni gara kanatti baqate kuno quburri jira bakka kanarra jira quburri namoota 70 meeqa Musaab ibn Umair Hamza ibn kula tabbi gurguddaan isin agartan sun tabba uhur jechuun gala tabba wal qabataa wal hidhaa gooba fakkaatee halaalaa mul'atu kana haasaa waggaa 1440 haasaanii naasaa jiru kuni taatee waggaa 1440 tokkooti gaa maaliif jennaan uhud kuni lola hijiraa booda waggaa 3tti kan ta'e waan ta'eef hijiraa booda waggaa 3tti ta'uun isaa immoo kanaaf arraa waggaa 1441 ta'a akka hijiraatti immoo waggaa 1444 jabal rumaatiin kuni namichi laa duddubbee kanaanii injifanneerra bakka jaritti se'eetti shawwadame akkana laa alharbu lola jechuun khudaa lolli toftaadha jala kanaan fiiskaa fide laa jala kanaan karaama makiinaan halaalaa fiigdu kanaan fiiksaa fide fiiksaa yeroo fidu hin baqate fakkaatani
ummanni nu baqatee raawoo jedhanii ummanni walii gala lola hujumuu jedhanii lola hujuma yookaanis immoo lola dambalii ummataatiin itti jigan yeroo jarri jiganu asiin akka kanatti dhaqanii hammi dhume amma hamma ta'e dhumaaf qopheesseeti Khalid fuulduratti akkanatti bahan amma murni asiin tabba kanatti kun olaamana isin halaalaa agartanu kana karaa isin agartanu karaa halaalaa mul'atu kun karaa isin fageenya ilaaltan kun tabbi isin ilaaltan kun gama tabba kana harka mirgaa isaatiin nu baqatanii nu se'anii na jedhi fiiganii dhufanu Khalid humna qabu humnooti abbaa farda alaa galaa warri kun ola tabbi isin ummata irra gubbaatti agartan kuni namoota xiyyaan nama dudduubba kanaan sahabaa dhufee miidha jedhamee yaadamu asirra kaa'ani namoota xiyyaa halaalaa warra gartee qast yookaanis immoo sochii bireenii hadha nuti jennu jechuudha sochii bireenii akkasumas immoo sochii PKM sochii namni tokko toora nama 36 to'ata jedhamee yeroo addaa sochii bireenii akka waan jechuuti mechanized warra gartee halaalaa xiyyaan yookaanis immoo warra halaalaa hubatee rasaasaan nama tokkotti dhukaasee nama fuudhu addaanyi fagoodhaa kun tabba kanarraa kaan rasuulaa galtee turte dubbeen maaliif jennaan yoo isin asirraa hin kaane warri tabbaa galjalee kanaan dhufu achiin marsee dhufuu hin danda'u warri tabbaa wanni jirri marsanii karaa kanaan dhufaniif marsa kana akkanatti kun olaa karaa isin agartan kana ilaal akkanatti achi ba'an marsii duddubbee kanarraan dhufu kuni jabala rumaat duddubbee isaatiin marsii dhufu kuni kunoo akkanarra baqate akkanarra yeroo jedhi baqatanii warri baqataa jiru suni aduwwee ergamaa rabbiitiin nu baqataniiru dhumaniiru se'anii jala ka'ani yeroo kana inni kaan qabeenya adda qooddannaan egaa jabala rumaatii kanarraa gabbu'an jedhi sun jabala rumaatii kanarraa warri sila xiyyaan asirra rasuuli qubsiise kun asirraa gadi bu'an asirraa gayyaan gadi buunaan tabbi duwwaat tafnaan waardiyyaan tokko yeroo waraana keessatti ol ba'u waardiyyaan tokko yoo inni muge waraanni dhuma waraana ajjeesee jechuudha waardiyyaan muge waardiyyaan rafe waardiyyaan nama eeguudhaaf ba'e irraanfatee dagatee muge waraana sana ficcisiisa toftaa waraanaa keessattuu kanaaf kunoo akka waardiyyaati jarri sun jabala rumaat kana gubbaatti yeroo ba'anu jabala rumaat eeguu qofaanii miti yaal tokko ol ba'een isin agarsiisa iyyuu jabala rumaat kanatti ol ba'een isin agarsiisa jabala rumaat kun hangana qofaa miti namatu miilaan waggaa 1400 fi kottu me jabala rumaati kan gaafa san ta'ee sababa dhumaati kottu jabala rumaat kuni akkuma isin agartanu ila duddubbee kanarraani kaameraatiin agarta ila duddubbee kanarraan akka waan baqatu ta'eeti akkanarra baqate jawara inni kuno akka waan baqatu nu baqateera jedhee siin naannaani achiin marsee kanaan da'ateeti kan inni itti dhufu asiin da'atee dhufe warri dhume hundi isaanii irra caalaan isaanii bakka masjida shuhadaa masjida warra wareegamtoota jedhamee beekamu kanatti warri dhume hundi isaanii asitti kan jarri dhuman irra caalaan isaanii asitti kan shahiidan tabbi kun tabba suuraa irratti kaa'anu miti tabbi kun tabba fandadalaqaatu miti gar tokkotti tabba nu roorrise immoo tabba roorroon irratti hojjete maaliif jennaan dubbachuutti isarra ture tabba roorroon tabbi jabala rumaat jedhamu kuni tabba nu irratti offollee miti tabba sababa isaa cabne rumaat tabba sababa isaa cabne maaliif jennaan nu dahee hawaasi ila ummanni asiin kun asiin akkana marsan akkitti tahee hin duchiise dhaqe duchiisee ka'e baqata nama amma ta'e wareegamaa qopheessee ittiin inni itti xiqqoo waraana Abaa Jahal waraana Sufiyaanii Khalid Toftarin hojjete ummata duchiisee baqannaan hariinee irraa jedhanii eeboodhaan jala kaa'anii cafa qo'ee galanii hariinee irraa jedhanii numa baqate
yeroo jalli asiin baqatu jarri kaan immoo tabbarraa inji fanneen raawoo kanas umeera nu asitti hafuurragaa waan booji'amte dhayne asii bakki gurguran naa fidanii olola tabbi kun bakka waardiyyaati. Waardiyyaan kun kallattii sadiin qabate godha keessa lafaa qabate tokko moggaa gara kanaatti moggaa gara isaaniitiin qabate moggaan qabate kun akka axlasni taariikha islaamaa dubbatutti kaartaadhaan lafa jira eessaa bakka jiru qabatee jirtan abbaan axlasaa kaartaa jabala rumaatii jettanii seentanii mawqi'a isaa arguu dandeessu. لا ده بس عشان اعرف حاجه جهو سلا توكو اسرا وني بركه مجر وني سياسه كنا كيسا اكا درسي في راوا برچوتي اكا دروسون درسي tokko waardiyyaan tokko yeroo abbaan waraanaa bakka inni kaa'ee deeme sanarraa utuu marii malee fatafshalu akkuma hindii gamtanii yoo marii malee hooggansa malee yoo achirraa ka'e namni tokko hindii gama jechuu kanarraa kan baramu amma namni tokko bakka sanarraa ka'uu hin qabu tokko amrii amiiraatu diigame lammaffaa bolola waa arganna namni tokko bolola waa argannaa yoo fedhe bolola waa argannaa yoo haadhiime Enjam maal jedha feffeete ofii jala fiiga. Jabala rumaatiin kuni waardiyyaan uummata tokko yoo inni ka'ee gabbu'ee jedhe hawaasni sun hin cabu. Hin diigamu. Akkamitti uummata sanaa fi beeksisa sanaaf sababa. Yookaanis immoo viidiyoo irratti ka'uumi. Jabala rumaat sababa dhumaatii kan isiin taate keessaa. warri sun gaafa jedhe tabbarraa akkana gadi bu'u namichi tabbadu waa argatee jechuudha maaliif jenna waraanni waardiyyaa qabu kan waardiyyaan irra bee waraanni tokko yeroo hojjetu qaba wani nuti xiyyeeffatu waardiyyaadha waardiyyaa rukuta maaliif waardiyyaatti xiyyeeffata meeshaa sagalee hin qabneen isa ta'u bira ga'anii waardiyyaatti wani xiyyeeffatan yoo waardiyyaatti jedhe waraana sana fixuu malee waa tokko namni deebisuu hin jiru kanaaf yakki gaafa sana hojjetame wani irraa baratamu tokkoffaa rabbuma fedhe لما فهموا خطأ يقول كذا مثلا أرجع من لا قرر ما تبي أكيد يا واس تيجي أكيد تفهم من جهة أفهم يوم تقولن يوم تاني يوم رجتي يقول ما يجوز ما تيس توزيني أيورو ما كبايو ما لي في غافكنا كذا حمزان أستي كانني شهيد مسالم من عمر أستي كانني شهيد جولين وارتين أولام تقول التيمبانة أتبودا سيناتو كتير سنين بدا سينام كوني أمني أمامان ترى مرة ثانية ديمون أمامان تقولي فثانية ديمون سبب خنات أمامان سبب خنات الرجالان أتمدورا أرمني آدا كبا آدا ساتيني waan bataatti maratee deema gammoojjiidhas ammoo achi booda immoo hin jabaatte amma namni warri Afgaanistaan amaamaa guddisanii maratanii deemu irra caalaan amma warri Nuubiyaa uummanni Beejjaa hajennu yookaanis immoo uummata Suudaanii uummatuma Beejjaatii fi uummata Nuubiyaati warri kun warri Suudaanii keessatti beekamu sun awwaalii ofii Musaab ibn Umayr waan ittiin awwaalamu dhabee daggallee gar tokko qotameeti sanaan awwaalamuu danda'e Abzaam Muxalibis akkas sana booda uummanni aadaa godhate amaamaa kana amaamaan kuni mitirii sagali namni sii mataatti maratee deema. Asirratti namni amaamaa kana maaliif tullatee deema islaamni yoo jedhame waan ittiin awwaalamu du'atti amanuu keessa waan ittiin awwaalamu illee baadhatee deemuu nama agarsiisa. ما تنزلش من على كتف Bu maçı tamam. Pamuk yetişti. Bir de oramış. Bu maçı şu kadar. Şu maçı. Şu paydarlarda can
Ay, berana kung kata. daawwattoota keenya kabajamoo lafa seena qabeettii dirreen isin kunoo halaala agartan sun dirree hawaasni kun itti baqatee ummanni gaaf dhumiinsa irraa isaan hambifte kanaani tabbi kun nu jaallatas ni jaallannasi tabbi jedhame kun ilaa kunu isin agarsiisa halaala ilaa tabba kana meecaa fi gubbaa sanarraa fuudhi ilaali tabbi kun nu jaallata hin jaallannallee tabbi kun nu jaallata hin jaallannan nullee bar kan isaa taanaan rabbiin bar keenyuma bar eessatti illee taatu man kaana lillahi kaana allahu lahu jechuun yeroon kennisiiftu bakkan qabdu amban qabdu maaliin qabdu itti hojjetee kaminuyyuu lafti illee ni jaallata ardiin illee ni jaallata hamtu saaf dhuftullee hin qeeban kan nuti irra dhaabbataa jirru kan isiin kun jabala rumaati jabala rumaatiin kun sababa dhumaatii kan taate keessaayi kanaaf jabala rumaatii jedhamte jabala rumaatiin kun gama tokko nuuf roorriftuudha seena qabeetti lamare roorriftuudha maaliif jennaan nutti qabsoofte isin illee gaafa sana nutti qabsoofte akkamitti nutti qabsoofte jennaan diina dudubbeedhaan dhufu kan golgite jabala rumaatii kana gara tokkotti jechuudha kana kitaaba kamirraa iyyifute maal kana irra hin jira hoo argaa hin jira jarri moositti dhumuu sababa jabala kana achi sababa jabala kana ragaanii wanni dubbatullee hedduunumatti jiraachuudhuma wajjiniin sababa kana waardiyyoonni asirraa gabbuudhaaf ragaanii fagalaan hadiisa feetan keessatti siyaara feetan keessatti bakka feetan argachuu dandeessanii daawwattoota keenya kabajamoo kun tabba Uhud ganda Uhud jedhamee beekama kana isin agarsiisuun kan kommoo akka agartanii waan dhagahaa turtan inshallah gara fuulduraattis ilaaltanu tabbi kun tabbi nu jaallatanu sin jaallanna jedhamee tabbi isin halaala agartanu kana masjidni kun masjida shuhadaa jedhama maaliif jennaan asitti dhume ummanni wanni dhume asitti kun wahshiyyiin namichi abashaadha dhufe gurraachichi Hindi binti Atiman Abi Sufyaan sababa Abbaasiitiif sababa Abbaasii sababa wasiilasi kan Badritti wareegame ajjeefame Shayba Abbaas ibn Rabi'a akkuma sana obboleewwansi bakka tokkotti dhuman sana wareegama sana kan isin kaffalchiifatteef wahshiyyi asitti kan isin maallaqaan bittee Hamza ibn Abdul Muttalib kan isin itti galaafatte kun bakka kana qubuurri jara ammoo ilaa kunnooti qabriin agarsiisa qubuurri jara kana awwaalchi boolli seena qabeessi ummata goota sana ummata dhiira dura gattaa'u ka'uun beeyne ilaa kunnooti ilaa hammi golgaa qabu ilaa kuni ilaa qabrii Hamza ibn Abdul Muttalib namoota baay'eetu bakka kana keessa jiranii kun qabrii isaatiin daawwatama qabrii waggaa tokkoof dhibbaa afuriif afurtamii tokko fayyaa daawwatameeti hadhammoo kuni baraa miti kan inni jedhaa jiru kun bara jarri wareegameeti maaliif jennaan Uhudtu hijiraa waggaa 3 waan ta'eef Uhud irra wara agarsiisaa jira. Doktor Saamin akkasitti barreessaa taariikii irratti kitaaba lafa jiru kan addunyaa irratti argamu taariikii kitaaba Doktor Saamiiti. Kitaaba Doktor Saamii kan jedhamanu akkuma nama dubbadhe kanatti jabala rumaatii waan isiin taates Atlas Taariik jedhanii kitaaba maktaba Jariir guddaa keessatti argamu. Kitaaba guddaa sanaan isee argatee hin jira amma ta'e tokko achi raafatanii dubbiftanii ilaaluu dandeessu tabba kana laal tabba ajaa'ibaati yuhibbuna wa nuhibbuhu laal nuti isin jaallanna inni nu jaallata tabba jedhame keessaayyee daawwattoota keenya kabajamoo hanga isin warran agarree rabbi isin agarsiisu hajjii namni gochuu dhufe ziyaara madiinaan dhufa namni ziyaara madiinaan dhufe immoo waan kana argaa hin ilaala hin daawwata seenaa kana jaallata xabi'aa uumama namaati ammoo namni kun hajjii dhufee waan akkanaatti ol bahee ilaaluudhaaf gaafa humna qabu namni umriin isaa dhaqee 70 bira yeroo dabarfate deemuu hin danda'u fiiguu hin danda'u ol ba'ee waan bakka ajaa'ibsiisaa kana bakka dur taariika waggaa 1,200 kana ol ba'ee hin danda'u kanaaf yeroo humna qabu yoo rabbi hajjii kana rabbi si awwafaku hajjii kana rabbi si haadhaaf hajjii si dhaabee bakka taariika seenaa keenya keessaa tokko waan taateef bakka nuti gootummaa irraa barre waan taateef gootummaa bakka irraa barantu jira bar gootummaan uumama qofaa miti gootummaan hin baramtillee namni waan du'uuf waan jiraatuuf yoo bare waan du'uuf wallaalu kanaaf hawaasa keenya kabajamoo
hawaasa keenya kabajamoo bakki nuti jirru kana fakkaate jabala Uhudii hamma kana isin daawwachiisuufani jabala Rumaatiin hamma kana isin daawwachiisuufani sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.